sababa dhibdee maatii mudate jechuun himanii ture. Qorannoon akka gaggeeffamuuf dubbatanii turan. Obboleessi obbo Battee garuu dhibdeen maatii tokkollee hin jiru. Dhugaansaa gara dabarsuuf ummata keessatti burjaajii uumuuf yaalii godhamuudha jechuun hime. Isa ajjeesanii quufuu dadhabanii ammaas dhugaasaa warra balleessuu barbaadaniitu yaada dadhabaa akkanaa kana dhiyeessa jeeti dubbate. Maatii keessatti Batteetti gocha gara jabinaa akkasii raawwachuu maatii yeroo inni dubbatu rifaatuuf jala hin dabarre jedheeti jira jechuu obboleessaa. Jiraataan magaalattii kan biraan maatii obbo Batteetti siqaniis osoo dhibdeen wahii jiraate ni dhageenya ture. Kuni dubbii dhugaa hin fakkaanne jeeti dubbate jechuudha. Warri maatii sanitti fira dhiyoo ta'an jechuudha. Obboleessi obbo Battee qaama mootummaaf dhaamsa dhaamaniin mootummaan yoo danda'e dhugaasaa haqasaa ummataaf maatiif baasuu qabaa jeetiifa godhee jechuudha. Yoo kana gochuu hin danda'u ta'e dhugumasaa deebisuu immoo akka hin yaalle jedhee ture. Dhugaasaa akka dabsuudhaaf ifa baasee dubbate. Kun ammoo maatii keessaa gochi kun isarra raawwatame. Amma waan ibsa tokko gizeen dubbisu wanna qonnaan bultoota isaa ooyiruu baadiyyaa kan jiru jechuudha. San ilaaluudhaaf gara biyyaa deemee waan jaamuun ibsa tokko maxxansaa tokko irratti dubbise. Wanni kun hangamti akka dhugaadha, hangamti akka dhugaarraa fagoo nama amansiisa. Obboleessi nama jabaa akkanaa kana ni ajjeesa hin jiru. Qaama wanni biraa keessa jirtuutu waan kana raawwate malee guutumaa guututtu jechuun. Namni kunis yoo niiti ooyiruu qonnaa achii qabaatee illee deeme namichi kun ammaas nama ooyiruu qonnaa tanaa jecha obboleeyyan illee yoo hadiidan taate. Namni kun nama dura dhaabbatee sadarkaa obboleeyyanii wajji wal ajjeechaa nama gahu amma kana gaddeebisanii yaaduunis xiqqoo haalaan ulfaata. Namicha guddaa kana xiqqeessanii sadarkaa lafa qonnaatiif jecha nama bari firoottanii Oromoo tana guutuuf dhaabbate namni kun. Nama kana hundaa jecha nagaya yaadu nama ammaasiis waan kutaa miraaza baasaa takkaas waan sadii dhaabbatee nama biyyattii tana guutuuf dhaabbate ummata Itoophiyaa kana guutuuf dhaabbate. Hanqa kanatti kana gaddeebisanii godhuun gaddeebisanii dubbachuun haalaan ulfaata waan safuu hin taane jechuudha. Haqa isaa immoo dirqama haqa baasuun dirqama ta'a. Haqa rabbi haa godhu.